nagaa isin gaafachuufi nuti fayyaa osoo qabnu nama nagaa dhabe taanee jirra. Nagaa isin gaafachuu dhiisuuf ammoo nagaa rabbiiti. Jarri ollaa ammoo sagaleen isaanii viidiyoo keessa seenaa jira. Obsaan caqasaa. Ashama harka fuunee nageenya kan koo kan jaalalaa kan kabajaa isiniif hawaayyeetu hordoftoota boonee entertainment maatii kiyya jaalatamuu fi kabajamu akkam jirtu nagaa keessan. An obboleettiin keessan boonee entertainment nagaa kooti galanni rabbii guddaaf haa ta'u. Gara ergaa kiyyaatti osoo hin darbiin warroonni booneef maatiin taane maatiin of ta'a warri maatii taatan ammoo viidiyoo keenya isinitti tole sheer godha laayik godha yaada keessan koomentiin booseen nuuf ka'a viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti adeemnu. Rabbi si jala haafur inshallah udati guddifadhee daa'ima tana wayitti baafadhe jettu rabbi si jala haa qortu rabbi si jala haa qortu inshallah daa'ima tana. Akkuma dhageessanii viidiyoo kan dhageessanii jirtan warroota qaamaan biyyaa nama ajjeese yookaan daa'ima ajjeese tarii abbaatu dubartii daa'ima ajjeeste kanarratti balleesse. Warrootas ammoo hojjettuu mana namaa taate daa'ima lama iddoo tokkotti ajjeeste tarii jara itti balleesse. Akkas jenna isaan kana daa'ima kana daa'ima duudaa daa'ima waan beekne daa'ima yeroo isheen dubbattu ija keessa na ilaali nama gootu daa'ima humaa tokko adda baastee beekuu hin dandeenye daa'ima abbaan ishee maal akka namaan jiru hin beekne akka kanatti du'aa itti gochuun maaludha? Namni erga yoomii osoo bifaan nama fakkaatu bineensatti jijjiirame namni erga yoomii hanga kana cakkaaniin hanga kana daa'ima irratti yookaan dhala namaa irratti wal irratti maaludha? Abbaan balleessemi waanumti amantalli kun akka kanatti suuraa mucaa kanaa gadi galagalchitee ittiin laayifii taa'aa jirtu waanuma isheen amma kanatti maraachaa jirtu viidiyoo ishirratti laayifii seene asliin. Okey mucaan kun ishuu damma maal balleessite? Daa'imni duudaa jaamaan kuni abbaatiin arrabsi jettee argite. Abbaan nama afaan dubbatu nama gurri dhaga'u nama waa'ee miidiyaa beeku. Abbaa kana waan barbaadde yoo jetteen abbaa kana du'aayii amma daa'ima kanatti gootu kana yookaan kadhannaa amma daa'ima kanatti kadhattu kana asiluma sanatti yoo kadhatte asiluma sanaan ajjeesiin agarsiisi yaa rabbi yoo jette maal akkoo qaba? Namni maal ta'e amantalli kun daa'iman deessee dhuguma daa'ima kooti jettee yaani marartummaa daa'ima qabatte daa'ima deessee guddisti amantalli kun akka kanatti daa'ima duudaa fayyaa akka kanatti du'aayitti kadhatte akka kanatti sa'aatii 24 laayifii irra teessee abbaa arrabsitu I don't care abbaa arrabsitu na ilaallatu dhimmi daa'ima kanaa garuu rabbiif baay'ee na rakaaseen viidiyoo sana yeroon argee dhuguma rabbi tokkicha baay'ee na jechuun na rifadhe hojii kooti jettee akka kanatti daa'ima irra teessee daa'ima abaartii subhaanallah. Waa'een oromummaa haafu ilma biyya abbaa isheeti osoo nama taate jechuudha. Waa'een ilma biyya abbaa ofii haafuyyuu intala islaamaatii ilma islaamaatiin jechuudha. Islaama bakka buutii immoo jechaan jiru. Akkamittiin daa'ima kana gadi baatee deebitee hin argin maal ta'e namni? Ani tiktookiin banadhe malee intala kana guyyaa tokko isheetii afaan ishee waan gaarii dubbatu isheetii afaan ishee keerii dubbatu hin agarre hin dhageenyallee. Tiktookii 9 irratti guban 9 baatee jirti isaa ol. Kanaan dura mootummaa lamaan irra turte Abiyyii fi Jawaar irra.
gaafii Jawaar gombisti, gaafii Abiyyi gombisti. Sunis nu laallatu. Garuu har'a daa'ima fayyaa akka kanatti gaafateesse haadhi ittiin akkam taate gaafa viidiyoo kan argite. Dhugaa rabbi tokkicha ani baay'ee rifadhe. Na'am. Dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha. Nuti waan gaarii dubbachuuf, waan gaarii dalaguuf meeqarraa waamamaa akkuma isin amma goo jirtan viidiyoo kana ediit godhe keessaan baasu jechuudha. Mikinaatoo nuti jechuudha waan gaarii dalaguuf waan gaarii dubbannuuf yeroo amnee meeqarraa waamamaa meeqatti deebi'aa waan nu barbaachisu hunda goonaa jechuudha. Garuu ilma namaa xiqqeessuu, dhala namaa akka kanatti abaaruu, suura namaa gad deebisuu, amantii ofii, aadaa ofii, saba ofii xiqqeessuu yeroo akka kanatti sa'aatii 24 laayivii irra taa'anii ana rabbii miti kana waan inni jiru hin beekan rabbiifu yoo abaaran kan abaarame abaaramaadha dha macaafni qulqulluun. Yoo dhiisan akka kanatti daa'ima duudaa jaamaa humaa hin beekne, daa'ima taa'iif ka'ii qofaa beektu, daa'ima abbaamti ishee haati isheefiyyuu waanuma ishee faana nyaataniif waanuma nuti abbaa kee nuti haadha kee ittiin jedhaniif eenyu akka ishee alchee eenyu akka ishee daa'ima hin beekne akka kanatti baabilikii irratti du'aayitti kaachuu jechuun dhugaa rabbi tokkicha anaan baay'ee natti dhaga'ame jechuudha gama kiyyaan. Seexanni bifan qabduuf malee seexana gurraatti. Seexanni garuu bifan qabdu. Dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Rabbiifu haati daa'ima kana guyyaa tokko nama tuqxu beektanii walumaan beekna jechuudha. Namni xiqqoo afaan isaa afaan badaan abbaa daa'ima kanaati. Okay. Erga namni kun afaan abbaa daa'ima kanaa erga afaan isaa badaa ta'e abbuma ittiin qaxxaama malee daa'imni waan ishee dakkaluu qabu, waan ishee galchuu qabu, ol adeemtuu waan taateef jechuudha. Tarii otoo abbaan ishee kun lafarra hin jiru ta'e, tarii osoo abbaan ishee kun lubbuudhaan darbee osoo inni biyyoo gadi jiraate bakka abbaa buutee arrafamuu dandeessi. Abbaan irra keessa jira. Kan intala kanatti darbe abbaadha. Innis balleessaa qaba. Abbaan barbaade waan barbaade haa dalagu, abbaan barbaade waan barbaade haa godhu, viidiyoo nama baasee irratti laayivii bahuu irratti dubbachuu innis sirrii hin goone. Inumaa immoo intala kana afaan ishee beekamaadha. Darbee warroota viidiyoo kana qobaatti kutee viidiyoo inni dhaqee irratti laayivii seenee kana isheen amma jala teessee hin argine. Isheen yerootti udduun ishee gadi taa'ee laayivii nama hordoftu mucoon sun hin qabdu jechuudha. Ani tiiktookiin banee malee intala kana guyyaa tokko waan gaarii dubbattee, waan gaarii nama wajjin walitti dhufeenya gootee, nama wajjin laayivii irra teessee, nama wajjin waan gaarii dalagde ani ija kiyyaa argeen beeku, ija kiyya rabbaa qabu. Rabbiifu halkanii guyyaan viidiyoo ishee kanan argu maaloo haadha kee jettee ol galgashite gannama galgashite ishee nama abaaru ishee nama qabsuun argaa jechuudha. Kanaaf asiliin osoo kana beeku intala kana dhaqee tuqee har'a daa'ima kana akka kanatti viidiyoon kun dhugaa rabbii nan baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Keessaa hoo kan isheen irratti ol baatee gad deebitee hin argin. Si harka haa cittu, si harka maal jechuudha Yesuus Kiristoos. Amma kun akka kanatti gadameessi ishee daa'ima baasee daa'ima guddisti. Dhugaa rabbi tokkicha. Inumaa nama tokko nama maartuu hin qabdu. Yeroo wayii suura ishee kutaa gadi galgashite piroofaayilii ishee daawwachuu turte. Amma garuu piroofaayilii ishee irra kan jiru akkuma isin argitan suuraa asilii fi suuraa seenaati jechuudha. Ana asilii wanti na dakkaluu hin jiru. Asiliin dantaa isaati. Yoo arrafame yoo qaraxxafan yoo kutaniyyuu isa arraba isaati kan isa godhu jechuudha. Asiliin waan hundumaa godhee hantuunni dhaltee eegee geessee dadhabdee akkuma jedhan jechuudha. Waan hunda tolchee asilii kan balleesse arraba isaati. Arraba isaa. Innis akkuma ishee kana yeroo nama arrabsu asiliin nama jechuudha. Qaraxxabee nama ka'aa jechuudha. Arrabni asilii lafee nama cabsa. Hanga dubbatutti sekoondii daqiiqaa keessatti inni waan inni dubbatu isuma beektanii jechuudha. Kunoo arraba isaatiin immoo daa'imni isaa qaxxaamuu jirti. Arraba isaatiin har'a daa'imni isaa miidiyaa irratti abaaramuu jirti.
haa cittu haa kutamtu jedhamu jirti jechuudha. Macheem rabbi abaarsa kana fuudhaaf miti. Kan abaarame abaaramaadha rabbi biratti. Waan intalli kun jette daa'ima kana qabaa miti. Garuu haadhittiin namatti hin buune sun, haadhittiin namatti hin dabarre sun, haadhittiin kolfa malee homaa hin beekne suni Jamiilaan kun gaafa akkanatti intala ishee kana gaafa akkanatti arrabsan abaaran gaafa argituuni gaafa suura ishee gadi galagalchanii akka kanatti irra taa'an gaafa argituuni maaltu isheetti dhaga'ama garaa dhalaatii waan ta'eef. Dhugaa viidiyoo sana argee rabbii fuuchuudha akkuma kushinaa jiruu na dhufe waan sin ajaa'ibu. Kana jechuun kiyya dubbadheef jechi kiyya bu'aa buusaaf osoo hin taane namni maal ta'ee dabar namni maal ta'e keessaa hoo dhalaan maal taate dhalaa hunda jechaan jiru. Intala kana amma utuu namni nama ishee duukaa ishee deeggaree nama yaada ishee deeggaru malee nama hin galchitu yeroo baay'ee. Amma sheekonni tokko intala kana qabnee hin gorsina jedhanii utuu mana nuu banii jedhanii amma Faatiyaa nama yeroo darbe sheeka Abuu Mu'aaz fagalchitee isaan waan garaa isaanii irratti dubbachuu turan. Mataa gadi qabatteetuma zimmi jettee dhaggeeffachuu turte jechuudha. Yeroo isaan ati islaamummaa keessaa baatee ganaa shahaadaa qabatta yeroo isaan ittiin jedhan hojii ishee waan beektuuf boquu ishee gadi qabdee zimmi jettee dhaggeeffachuu turtan. Laayivii isaanii hanga isaan seenanii irraa ba'an sana heerfooniitiin hordofuun ture jechuudha waan Abuu Mu'aaz Faatiyaatiin jechuu turan. Isheen kun ammoo otoo karaa argatanii sheekonni itti seenanii intala kana hin gorsina otoo jedhanii hin galchitu warra akkasii. Hin galchitu. Otuma isaan amma abaarsa mucaa daa'ima kana abaartuu fi kan isheen irratti akka nama duuteetti suura ishee hiitee kan isheen irratti olii gadi gootu kan arganii asuma sheekonni tokko ba'anii irratti dubbatanii bor sheekota kana gadi galchitee irra teessise. Kanaan durallee gadi galchitee irra taa'u turte. Hangarraa rabbi ishee haadha toluu kan hin argine Ustaaz Raayyaa abbaa macaa gadi galchitee hin agarre. Kana alatti abbaa barbaadde galagalchitee irra teessi. Immoo jechi isheen dubbattu waan isheen namaan jettu waan isheen baaftu arrabni isheen dubbattu maqaa Yesuus. Namni viidiyoo irratti ishee irratti hojjetee jennaan kalaasiin dhumee farra. Koomentii badaan ishee dhabarraa'ee jennaan koomata su'abdee faayila nama sanaa galtee suura gadi galchitee irra teessi. Dantaa isheeti. Dantaa isheeti. Garuu waan kan daa'ima kana baay'ee na aarsillee baay'ee na rifaasisillee dhuguma rabbii na rifadheen. Rabbii fu na rifadheen viidiyoo sana yeroo argee na rifadhee farra gadi taa'ee. Maal jechuudha? Warra biyyaash warra itti balleessee iddoo haqa sanaa namni hin beeku rabbitu beeka jennee dhiisna. Amma daa'imni kun kan intala kanatti darbe asilii. Asiliin immoo nama irra keessa jiru. Suuraa asilii irratti waan barbaadde gochuuf mirga guutuu qabdi. Garuu daa'ima isaa irratti akka kana daa'ima homaa hin beekne. Daa'ima yeroo kolfitu na ilaahi nama gootu. Duudaa jaamaa. Daa'ima waggaa 4 gaarii fi hamaa adda baastee hin beekne. Akka kanatti irratti kadhachummaa barbaachise. Ara yookaan ishee qajeelchu yookaan ishee balleessu. Dhuguma rabbii kanuma du'aa hin jiru. Yookaan rabbi ishee qajeelchu yookaan rabbi ishee balleessu. Na gubdee anan akka dhala kiyyaatti na gubdee waaqa. Akka daa'imni sun daa'ima kiyya taateetti rabbii funa aarsite. Dhuguma rabbi saanuu akkasitti amma asiliin dhufe viidiyoo hojjete sanarratti hanga inni dhufeen jette laayivii hanga inni dhufee deebi'ee maashaallah narraa hin jedhin daa'ima isaarraan bu'uu jecha jirti. Asiliin immoo asiin cite asiin kuta malee dhiifa malee naman gaafatu hin beektani amala asilisuma beektan. Morma isaa cita malee dhiifama naman gaafatun. Kan nama akka kanatti viidiyoo irratti hojjechaa laayivii irratti ba'ee kanatti taa'ee nama isa arrabsuu miti. Nama normaal inni Oromoo saba guddaa kana akka kanatti kanaan dura qeeqaa ture.
nama asliin arrabsine hin jiru. Nama ta'ee nama asliin arrabsine hin jiru walumaan beekna. Isaan irratti dhiifama gaafanne intala tokkotti kanarra dhiifama gaafachuu miti jechuudha. Isheen garuu hanga inni dhufee maashaallah naan hin jennetti daa'ima isaarra gadeen bu'achuu jirti. Waa hundaafuu dhugaa rabbii akkuma nama jedhee seexana bifa seexanaa jechuuf seexana bifa ishee hin beeknu. Dhugaa rabbii seexana altuu jechuuf seexana altuuf kormaa ishee hin beeknu. Kana walumaa galatti seexana jennee bira dabarra. Rabbi ishee haa qajeelchu. Du'aayii kanammoo rabbii waan gaariitti daa'ima kanaaf haa jijjiiru. Macheem du'aayiin ishee daa'ima kana homaa godhaa miti garuu nama rifaasisa. An akka kiyyatti amma kanan rifadhee amma kanan na'ee haati mucaa kana yoo argite hoo innumtiyyuu yoo arge hoo macheem namni daa'ima isaa jibbuun jiru. Nama ta'ee namni daa'ima isaa jibbuun jiru. Mukaan daa'ima nama daa'ima ofiitiyyuu daa'ima ofiitii miti daa'ima namaatiyyuu daa'imni kamuu nama mararti jechuudha. Fi irra guddeessa kan inni eengadda waa'ee gargaarsa mucaataa yeroo irratti jechoota baay'ee dubbateera asirra yeroo sana jechuudha. Yeroo sana inni dhugaamatti dubbachuu ture garuu yeroo sana laayivii isaallee hordofuun tureeni waa inni jechuu ture sirruma ture. Haalli gandummaa haalli maalii sun waa inni fayyadamuu ture jechuun yeroo sana inni fayyadamaa ture sirruma ture. Garuu sana keessatti viidiyoo intala kanaa warroonni kutanii fidanii iddoo sana kutanii fidanii akka kanatti irra maxxansanii isheen viidiyoo sana fudhattee viidiyoon kan isheeti. Kanuma eengadda asirratti gama yuutuubii kanaan iyyuu fidanii jiran. Intalli sun isheedha. Isheen akka daa'ima kanatti kadhee du'aa eeggachaa jirtu jechuudha. Waa hundaafuu nu hunda keenya rabbiin waa qajeelchu. Isin salaata keessan keessatti kadhannaa keessan keessatti daa'ima kamirraayyuu rabbiin aduu yaa qabu. Daa'ima kamirraayyuu rabbiin ija diinaa haa qabu. Kan nuti dhiyoos kan nurraa fagoos kan fira keenyas kan fira keenya hin taanes daa'ima kamuu maaliifi daa'imni homaa tokko hin beektu duudhaadha jaamaadha. Waan hirkoota too jedhanii gara barbaadan fuudhanii deemuu danda'u. Maaliif hin beektu? Innaa obboleeyyiin kiyya kanuma isiniin jedha. Halkan qixxee yeroo namni rafutti viidiyoo dalaguun jira. Walumaa galatti bakka dogoggoreen of kolchaa. Rabbi nu haa qajeelchu. Kanuma hin jedha. Nagaan naaf turaa isin hundi keessan jaalatamtoota. Adi sitti himanii jechuudha. Adi this is Faranji people. Uummanni kun osoo Harargee Oromoo ta'uu baatee Faranjii ta'e natti tolaa jira. Yoo sii garuu baatan sii godhan sii garuu hin baanan fedhan taana ruchii haratee lamatti hin beekanii jechuudha. Eengadda ishee amiin ishee ibsaa gisee suuditti bitanii nagarreesi. Jarruun miliyoona meeqa baaftee konkolaataa lama bitte isin kama waa takka hin goone iyyitan asirraa ta'uutu. Wallahi ani kijiban jaaladha. Ay machinyi uf sirreessa hin morkatina rakkataa gargaaruu feetan taanan gargaara afaan keessan cal'isa. Rabbi birallee nama birallee nama biraa galata rabbi biraa ajri bira dhaabbadhu kamiidhama qabu bira dhaabbadhu. Na argaaf yoo jette immoo rabbiin biralleen argattu nama birallee namni sharri keessatti bareetti tuffataa jechuudha. Hin tuffatamta bara. Akkuma na argaaf fiidu boru tuffatamta. Ay asfalligim. Goruu barbaadda taanaan qabatamaan agarsiisa. Barabboo akkuma magaalaa Kaayiroo kanatti yoo fudhanne jechuudha. Ijoolleen Harargeetiif ijoolleen Wallaggaa ispoonsara akka wal beekanii wal raatanii as keessaa wal baasan. Amma as keessaa Arsii ispoonsaraan baheen agarra. Jimmaa ispoonsaraan baheen agarra. Shawaa ispoonsaraan baheen agarra. Yaallam. Maa biyya Faranjii kana dhabamee miti. Jaalata hundi isaa. Kana yeroo immoo ispoonsara isin kadhataa jiru. Gaafa rabbi namaa isin baanoo maatar. Nuti rabbiin qabna namaa miti. Rabbiin qabna. Kijiba dhiisaa jechuu barbaadetti. Waan hin goonen moraalii nama guutina dhiisaa jechuu barbaadetti. Isin allamaammaxuu minaamin hin jiru. Akka gaafa murteessaan faana himan fa'aa deeman.